abbaan manaa kiyya biyya garaagaraa jiraachuu eegalee waggaa torba geennee jirra. Garuu inni guyyaa matakkaafillee kootu galii naa gali duniyaan natti haafu'atu naa qabeenya naan jedhee hin beeku. Ani immoo galee isa arguudhaaf hawwu. Mee osoo isin taate maal gootu? Qabeenya waggaa torballee biraa qaba. Ofii inni nam fedhu yoo barbaade baatii torba baatii saddeet yoo fedhe waggaa tokko badee toorarra deebi'aa. Mee maal naa wayyaa osoo isin taate maal gootu? Abbaan manaa kiyyaa waggaa torba walirraa fagaannee turre. Garuu inni biyya jira ani biyya ormaatan jira. Yeroo hunda nan gala yoon jedhuuni hin dubbatu. Ani garuu isa galee arguudhaaf fedhii guddaan qaba. Inni garuu hin fedhu. Mee maal naa wayyaa jette obboleettiin keenya tokko. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa koo itti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan siin jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba argeessanitti obboleettiin keenya tokko biyya ormaa keessatti hiriyaa ishii abbaan manaa ishii biyya jira yookiin hiriyaan ishii biyya jira jechuudha. Mucayyoon kun qabeenya illee biraan qaba. Qabeenyi illee bira jira, isa bira jira. Ani garuu biyya ormaa keessan jira. Nan gala yoon jedhuuni hin galinii achuma taa'i jedha. Ani isa immoo waan jaaladhuuf galee arguun barbaada. Inni immoo na arguu hin barbaadu. Garuu qabeenyi kiyyallee wanni isarraa qabu hundumtu isa bira jira. Mee maal laa wayyaa jette obboleettiin keenya tokko. Egaa obboleettii keenya dhugaa dubbachuudhaaf wanta akkanaa kun jaalala dhugaa namaa hin qabu beektanii. Ilmi namaa kamiyyuu sitti fakkeessa waan baay'ee sitti fakkeessa malee jaalala dhugaa siif hin qabu jechuudha. Sii galee maaliif osoo jaalala dhugaa qabaate ta'e mucayyoo kana as keessa taa'iyyuu ishiidhan jechuu hin danda'u. Maaliif koottu galii waan qabnu waliin dalagannaa koottu galii baqqaa dhiisiteedha. Garuu inni amma jaalala ishii hin qabu ishiirraa fayyadamuu qofaa fi ofiisaatii biyya keessa taa'ee laayivii dabarsa. Ishii immoo biyya namaa keessatti siqaayii hedduu akka ishii agartu taasisa jechuudha. Inni garaduma yookiin sarraatanyuma yookiin akkuma keenya kana kaddaamaa godhatee achitti ishiin qarshii erguudhaaf yoo ta'e malee amma inni jaalalaaf ishii jaalachaa hin jiru irrumaa nyaachuudhaaf yookiin immoo itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo ishee biyya kushiina arabaa keessa jirtu dhiira biyya keessa teessee biyya ormaa teessee biyya keessatti jaalatte inni hin galin kasiin jedhu suni dayyuuza waan ta'eef dhiira akkasii kana gonkumaayyuu qarshii keetti erganii ofii keetti qabadhu. Maaliif jireenya keetiif namni akkasii siin ta'u ofiisaatii biyya keessa taa'ee laayivii dabarsa. Ofii sirraa immoo qabeenya kee yookiin immoo sirraa fayyadama. Garuu ofii keetii yoo nan gala jette hawwii isaa qabdu jaalala isaa qabdu yoo nan gala jette hin galini achuma taa'e jedha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisaa bar adaraa obboloota koo wanta sin gorsu keessaa dhiiruma dayyuusa dhiira shamaraa dubartiidhaaf hin naane dhiira abbaa manaa dubartiidhaan hin naane ittiin heerumin haa ejjedhu hafi malee ittiin heerumin sababiin isaas sitti fayyadamuu malee si fayyaduu hin barbaadu inni waan ta'eef. Maaliif dhiira jaalala qabdu doosii ta'e dhiira immoo jaalala dhugaa sii qabu ta'e har'a mucayyoo kana koottu gali jedhaan malee hin galinii taa'in jedhu. Ishiin garuu jaalala isaa waan qabduuf ishiin galtee isa arguu barbaaddi. Isa waliin bultii jaarrachuu barbaaddi. Sababiin isaas waan jaalattuuf. Garuu akka kootitti kun jaalala dhugaa hin qabuuf osoo jaalala dhugaa qabaataaf ta'e har'a biyya ormaatti taa'itii gubadhu jedhu waggaa torba mara deeddaan baane. Kanaan booda immoo yeroo barbaade waggaatti sin dhufaa ji'a jaatti sin dhufaa ji'a lamattis badeetuma dhufetti. Kanaan booda yoo dhufe immoo yoo nan gala jedhu hin galin jedha. Kuni dayyuusa dhiira kanaa dayyuusa jechuudha. Kuni sirraa fayyadamuu malee si faayidaa tokko sii kennuun beeku dhiira akkanaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Ijoolleen biyya ormaa keessatti nama jaalattanii rakkina keessatti siqaayii meeqaa agartanii raa'attanii asii maallaqa keessan itti ergitanii gaafa inni maallaqa keessan jibsin jalaa godhe immoo ofii keessanii harka qullaatti nafinaa dhugaa sin jedha. Dhugaa rabbii harka qullaatti nafin obboleettii koo qabadhu birrii kee waan qabachuu qabdu qabadhu sa'aatuma kanatti. Waan qabachuu qabdu ofuma keetii harka keetii irratti qabadhu. Maaliif ilmi namaa sa'aatii kanatti namanamu ilmi namaa eenyumallee yoo ta'e jaaladhu malee namani. Amma ati amantee arguu dandeessa abbaa manaa keettee waan feete gochuu dandeessa garuu inni shidhee biyya keessa taa'ee laayivii dabarsa. Ati hoo asitti kushiina arabaa keessatti siqaayii meeqanne hirriiba kee dhabdee si dadhabdee humna keetti fixxee gaafa inni achitti immoo
hin galisiin jedhu basitti dhagaama jechuudha. Kanaaf obboloota koo kushiina arabaa keessatti birrii keessan qabadhaa. Dhiiraaf jettee doolchee tokko hin baasin. Inni na jaalata inni akkas jettee dhiiraaf jettee hin baasin. Yoo si jaalate taa'ee si haa eeggatu. Malee qarshii keetiin dhiiraaf gabbartee itti fuudhin. Boru sirratti taphataa jechuudha. Kanaaf irraa waa hin barattu jedhee yaada obboleettii keenya kanarraa obboleettii koo atolumaa galatti jaalala dhugaasii hin qabu taa'etti dalagadhuudha. Baqa maallaqa keetiin erginiiti atis taa'e dalagadhu. Wanti deemtee galtuufis hin jiru. Silaa maallaqa satti fixee inni laayivii biraa dabarse sababa saniif hin galisiin jedha waan ta'eef. Kanaafuu dhiira irraa of qoxxobaa. Dhiira kee irraa of qoxxobaa. Maal qarshiitti ergitu malee obboleettii koo sin jaalatu taanaan dhiisii tokko. Inni qarshii jaalata malee sin jaalatu waan ta'eef. Dhiirri bara kanaa immoo qarshii jaalata akkuma jiru jechuudha. Kanaaf jaalala dhugaa namaaf hin qaban. Keessattuu ijoollee Oromoo teenya jaalala namaaf hin qabdan. Maal akka ta'e hin beekan. Warra soddaa keenyaa wayya isaan jaalala dhugaa qabu. Dhugaa isaan nama dhisanii bineensa wajjin jiraatu. Garuu keenya kun jaalala dhugaa waliin qabdu Oromoon kun maal akka ta'e hin beeku walitti inaafti. Na kanaaf of eeggadhaa. Dhiira Oromoo kun jaalala baradhaas. Namoota akka keessaniirraa jaalala baradhaati. Dubartii yoo jaalala isinii kennite isin immoo gara maallaqaatiin jijjiirina. Maallaqa naa ergitu malee kan taatu yookiin qaama keetan gadi baas yookiin akkas hin ta'a namaan jettan. Waan baay'ee dhiirri keenya Itoophiyaa kun Oromoo kun dhugaa rabbii dhiirri keenya kun hin danda'amu dhugaa rabbii dhiirri keenya. Dhugaa dhiirri ijoolleen Amaaraa ijoolleen Tigiree meelaala akka isaanitti wal kunuunsan qabannaan jechuudha. Garuu teenya hoo tana hin fuudha. Itti ulfeessa hin bada. Tana hin fuudha. Itti ulfeessa hin badarraa. Tana maallaqa irraa nyaata. Tana qaama qullaashii irraa waraabbata. Akkasitti wal fixa jechuudha keenya malee kan jireenya si barbaadu tokko hin jiru. Kanaaf obboleettii koshee koshiinaa madaamii keessa jettu qarshii kee qabadhu jimmi godhite harka lamaan hammadhuuti qabadhuuti nagaa keetiin galeetti yoo itti fayyaaletti yaate yoo itti gaarii taate nama gaariitu taa'ee si eeggata waan ta'eef. Innaa kanas hin jechuu barbaade tananii kanaaf obboloota koo of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo sinaa eegu sin jedha akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e warri ta'atis jirtan galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti viidiyoo kanaan turtiisiin jedha akkasuma yaada qeeqaa qabaattan immoo komeentiitti gaafachuu hin dagatinaa siin jedha waan beeknu tokko dirraa baranna siin jechuu jaaladha siin jaaladha siin kabajaa baay baay.